Akkuma argitanii asitti kan vaaziliinii fi roosmeriitti hojjetadhudha. Asitti immoo kanan bishaaniin hojjetamu jechuudha. Asitti kanatti alooveraa kanaa fi vaaziliinii itti naqa. Walumaan haa ilaallu. Kana san kaawwadha. Vaaziliinii kun naqadha jechuudha. Nuna fuudhee fi vaaziliiniidha. Vaaziliiniidha. Kun immoo alooveraa. Fooliin sadas nama ja'a. Alooveraa. Oke. Kun alooveraa fi vaaziliiniidha. Saniin booddee roosmerii kana agartu. Kun roosmeriidha. Kun roosmerii jiidhaa isaati. Kun jiidhaa roosmeriiti. Tendara. Kun immoo garfaa qulunfulliidha. Mismaarii isa jedhamsan kan sibe. Saniin booddee bishaan hodhaa keessan kaa'e. Ammoo kun bishaan isa bishaan hin jiru. Kuni qarunfulliidha. Qarunfullii. Qarunfullii as naqadhe. Saniin booddee roosmerii kan dabala. Yabbuudha. Yoo namuu namaaf fudhata roosmeriin isaayyuu. Kun isa bishaan isaatiin hojjetamuudha. Urgaa muka isaanii keessuma buufadha. Itti fayyadama. Baay'ee tokko jijjiirama qaba. Namni yoo faayidaa isaa arge malee itti deebi'ee hojjetatu sanii galee. Abasuuda gurraachaan itti dabala. Abasuuda gurraacha moo kunooti? Abasuuda gurraacha nagaa akka loqoda warra Wallaggaatti. Garuu loqoda warra kaaniin beeku. Asitti immoo bishaan danfisa dheeraa jechuudha.
agartanii sanii booddee itti qadaadee ukkaamsadheen kaawwadha. Torbee lama kaayeen torbee lama boodan itti fayyadamaa jechuudha. Akkanatti hojjetadha. Of jaallanne malee namni ufee nuun himuuf sinii galee ilaalma kanadha kun akkanatti tani kun amma dafee bishaan ta'a. Walumaa akka laallu ta'a garummasa nagaan mun irraanfanne nagaan isiniif haa ta'u. Ani nagaadha rabbitti haa tolu. Isinis nagaa akka qabdan abdiin qaba. YouTube koo subscribe like share naa gochuu hin dagatinaa. Walaa jajjabeessinuun siniin jedhaa yoo nuti wal guddisne malee ormi nuun